Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9tti, galgala immoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6tti dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gidduu galeessaa kiilooheerzii 800 fi 37, dambalii gabaabaa kiilooheerzii 1775 fi saatalaayitii Arabsaatii irratti kana malees dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiilooheerzii 13,000 fi 810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aatii tokko guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Waldorgommii kubbaa miilaa Afrikaa biyya Afrikaa kibbaatti deemaa jiruun tapha wiixata dabre gareelee Itoophiyaa fi Zaambiyaa jidduutti gaggeeffamaa ture irratti hawaasa Oromoo biyya Afrikaa kibbaa jiruun alaabaan adda bilisummaa Oromoo baay'inaan miidiyaalee idil addunyaa taphicha agarsiisaa turanii fi irraa gabaasaa turaniin mul'ifamee jira. Hawaasni Oromoo Johannesburgii fi naannawa biroo kan kana gooneef akeeka qabnaa jedhanii jiru. Waan gaafa sana ta'ee fi haala waliigalaa kan nuuf ibse namni bakkichatti argame maqaa isaa ibsuun akkas jedhama. Maqaan kiyya hundumaaf waan jedhama. South Africa Johannesburg jedhama. Kaleessa akkuma isin jettanii Zaambiyaa fi gartuu Itoophiyaa keessatti taphataa ture kageeba guutummaa ardii kana jechuudha ka Afrikaati. San irratti illee argamnee turre haala bareedaa tureen kaayyoon itti dhaqnee kaayyoo mataa keenyaaf deemnaa achi san irratti uummata biyya keessa jirutu jira, uummata Oromoo ala jirutu jira, san irratti nuyi yaada fi qabnu san ibsuuf deemne. San irratti ga'anii akkuma beekamu ni alaabaa keenya qabannee warri Itoophiyaa immoo warri Abashoonni jechuudha alaabaa kan amsaayiritti kan qabatanii deemanii kan mataa keenyaa qabannee seenaa uummata Oromoo ibsuudhaa fi alaabaa keenya illee addunyaatti agarsiisuudhaa fi kaan immoo uummata Oromoo kan biyya keessatti hidhaarra jiru kan dararaa adda addaa jala jiru sanii haamileetti horuuf deemne akka waliin jiru sanatti horuuf deemne kana achi ture jechuudha. Mee namti achirratti argamuun kaayyoo qabnaa turre kanaaf akka bifa sanaan baane jetteeta maali kaayyoon keessan kanuma mana xuuqxe irraa addamoo kana jechuun kee garee kubbaa miilaa Itoophiyaa sana deeggaruudhaaf baane mitiidha? Ammalli garee sana deeggaruuf baane miti amma kaleessa duwwaa miti beekee engedda opening ceremony kan South Africa fi Cape Verde taphataa ture ni asirraallee deemne irraa guyyaa sanatti ni amma kan deemnee fi ka biyya kanaa deeggaruudhaaf otoo hin taane garuu akka deeggarsaatti ka biyya kanaati yeroo isaan galchan isaan faana ni akka shubbisaa goonee attention argachuudhaaf fi attentionii kaameeraa argachuudhaaf nuti waliin shubbisnu jechuudha. Achirrattis ni alaabaan ka Itoophiyaa irra kaseeniitu argamaa ture kan itti argamaa ture immoo isaanii kaan biyyi kun eessa haala jedhu irraan kaasaniiti jechuudha. Guyyaa sanatti namoota baay'eetu ajaa'ibsiifatee inni biraan waa'ee biyya sanaa waa'ee Oromiyaa fi uummata Oromoo irra dhiibbaa akkamiitu jira uummanni kun akkamiisa jedhu san ibsa laataati turre namoota baay'eetu nu gaafataa ture jechuudha alaabaa san ilaaleetti. Ni kaayyoo keenya guyyuma kaleessaa duwwaa miti ka kaleessaa turufna garuu guyyuma duraayyuu amma dhaqnee fi galmanuu geera jenneeti ni yaadan. Mee namoota adda addaaf ibsaa turre jetteetta mee qaamotni miidiyaa garaagaraa isin gaafatan jiru alaabaa kana hoggaa argan kan eenyuuti maal jedhanii gaaffiin akkasii isin mudate jira? Gaaffiin hedduutu nu mudate amma gaafa deengedda gaafa opening ceremony gaafa taphata baniisaa sanii namoonni adda addaan alaabaan kun biyyi kun eessa jedhaniiti baay'een isaanii kan hin agarreetu jira dhufanii deemanii iddoo ta'an irraa ta'anii dhufanii gaafataa turanii. Kan irratti kaasee waa'ee alaabaa sanii maal akka jirru uummanni Oromoo kun hagam akka gahu haala qabeenya isaa haala jireenya isaa haala itti immoo wanta alaabaan kun itti uumame sanii haala dhiibbaa siyaasaa irra jiru haala dinagdeedhaan hundumaan dhiibbaa irra jiru uummataaf ibsaa turre
sanirraa kaaseetii tikartii guyyaa goototaa dhiyeenya kan asitti kabajnee turre ka tikartii sanallee uffannee dhaqnee waa'ee tikartii sanarree ilaalanii gaafataa turanii sadii namoota hedduu ibsaa turre umarra waggaa ba'anuu miidiyaanii kan aljaziiraa kutaa ingiliffaatu interviiyuu na godhanii jechuudha alaabaan kun eessaa biyyi kun eessa jedhanii nu gaafataa turanii jechuudha malee baay'ee attentionii arganne guyyaama sanayyuu kaayyoon keenya galmuu nu beera guyyuma duraayyuu. Gaaffii aljaziiraan si dhiyeesse mee akka fakkeenyaatti nu tuquu dandeessaa waan saba Oromoo waan qabsoo isaati waan miidhaa isarra gahu waan tuttuqxe keessa. Isaan maal jedhanii biyya eessaati naan jennaan biyya Oromiyaa akka ta'e nutti mee Oromiyaan kun bakki kan naan jedhanii natti himanni biyya yeroo naan jedhan Oromiyaan jedhee Oromiyaan eessa naan jennaani Oromiyaan akkasii Itoophiyaa keessa jira dhiibbaa akkasiitu irra jira kanaafis akkasi ta'anii waggaa akkasii irraa ka'eetti erga kolonii jala galeetti wallaanamee koloniima ummata Itoophiyaatu ummata Afrikaatiin koloneeffatamee kanaaf wallaanameeti amma akka Itoophiyaatti waa amnaatti keessa jirra. Yeroo nuyi gaaffii akkasii qabnaa gaaffii sanii fi nuyi alaabaan kun gaaffii san deebisuudhaaf qabsoo akkasii irra jirra qabsoo san deebisuudhaaf alaabaa hundeeffannee ittiin socho'aa jirrudha jennee jedheen ibseefi jechuudha. Gaarii kun gaafa haasaa tapha baneensaa sanii nuti ammanii irra caalaa biyya keessatti akka mul'atuuf kan barbaannu jechuudha mootummaa san biratti. Ni ummata deeggarsa bilisummaa Oromoof ta'u maal fakkaata akka jedhu mootummallee kabaruu uummatatti jiruuf illee uummata Oromoof akka inni warra mana hidhaatti dararamaa jiranii warra bakkeen adda addaatti immoo qabsoo kanarra jiraniif haamaletti horuudhaafi kanillee laayiviin dabarsuun dabarsanitti bajennuu shakkinuu deemne gaafa duraa san jechuudha akka carraa ta'e immoo laayivii akka darbellee biyya keessaa dhageenya jechuudha akkuma Saawuz Afrikaa saniyyuu. Kan gaafa duraa waggaa deemnee namootuma amma murtaa'etu deeme alaabaa amma murtaa'e alaabaa gara kudhaa wayiitu deeme jechuudha haga san gahutu deeme gaafa duraa sanii. San booda kubbaan kaleessa Itoophiyaa fi Zaambiyaan taphatan immoo akka inni biyyi Itoophiyaan akka laayifii dabarsitu hin beeknaa kanaaf jecha wal gurmeessinee bifa jaarmeanii deemne jechuudha wal marannee karaa tokko teenyee ilmaayii karaatti alaabaan mul'atu karaatti manii kubbaa dirree miilaa kan asirraan teenyee attentionillee argatee guutummaa isaa agarsiisaa turan jechuudha ammallee as maal haasaa jiranii amma erga bareetii as Johannesburg keessatti kan mul'ate ta'e Itoophiyaa ta'uu hin taane kan adda bilisummaa Oromootu mul'ate alaabaa maaliif akkas ta'e illee jedhaniitu bashaa masirallee kan xiqqoo aaranii waan kana dubbataa jiran jechuudha ammaadha kana. Wanta akka rakkoon uumamee jiru kanaan dura maali akkuma fakkeenyaaf namoonni adda addaa yeroo adda addaatti qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gufuu uuman jiru adda addaatti ba'ee waan haasa'utu ture. Haaluma sanirraa ka'ee asillee waan takkasii duraan haasa'amaati ture dhiyeenya kana namoonni asitti walgahii illee godhannee guyyaa awwaallee asitti kabajnee asirratti uummati hundisaa waan jiru dhugaa hunda hubatee erga itti hundumtu ta'ee haala tarkaanfii woboonillee itti fudhataa jiru haala woboon itti jira hunduma erga ibsinee booda kanirraa waa hundaa barachuudhaan uummatni hedduun wanti kun hundaasu dhugaa akka qabu kan akkatti deemna jedhanii san mari'atanii kan akka jaarmiyaatti waliin taanee uummati deeggaraanis kan immoo Oromoo ta'ee kan deeggaraas hin taane kan immoo miseensa bilisummaa Oromoo hin taane illee nu faana ta'uudhaan wanta kanaaf nuyi dhuguma uummanni Oromoo akkasii amma hubanne dhugaa isaanii nu faana deemanii kan kanarraa nafe wanti walitti bu'iinsaa wanti mormii hin jiru waan amma muruu kaan illee waa'ee Itoophiyaa kan haasa'u san uummata Oromoo as jiru namni tokko waa'ee Itoophiyaati jedhee isaan faana hiriireetiin dhaqeetiin alaabaa isaanii qabatee waliin dhaabbatee hin jiru nuyi tiishartii mataa keenya uffannee alaabaa keenya qabannee karaa tokko dhaabanneetiin agarsiisne jechuudha warri Oromoo ta'an. Mee warra Habashootummaa istaadiyeemichatti argaman iyyuu alaabaa garaagaraa qabatanii akka seenantu dhaga'ama warra deeggartoota wayyaanee ta'an warra mormitoota Itoophiyaa biroos akkasumas immoo alaabaa Itoophiyaa isa duraanii warri leellisan kun waan adda addaa qabatanii ba'an jedhama kun hagam dhugaa? Kun sirri isaantu walii galaa amma warri Habashoota as jiran sun bakka sadiitti qoodamanii jiranii isaan mataa isaaniitiin kaanii alaabaa Itoophiyaa akka durii san kan green yellow red qabu san kan diimaa keelloo fi magariisa qabu san qabatanii ba'anii kan homaa irratti warra hin jirre warri sun egaa kaayyoo mataa isaanii qabanii akkaataa qaba waan ta'eef wanta sirni sun dabarsee warra deeggaru jechuudha. Haile Sillaasee sanii kan leenca irra jiru san qabatanii ba'anii innis kan mataa isaa waan qabuuf warra isa deeggaru jechuudha. Kaan immoo ka mootummaa ammaa kana kan mootummaa wayyaanii qabatan mataa isaanii gidduutti dhiyeenya wal falmii turanii
ummati gurraattiif illee ummati lafa kana jiru baqataan kan biyya kanaa ta'ellee Itoophiyaan alaabaa beeka qabdi jedhanii gaafatan. Maaliif alaabaan kun akkas baay'atee illee isaanumtuu nu gaafataa turanii sababa isaan illee daballeetii carraan uumii kun ibsaa turre jechuudha. Mee kanaan ala erguma taphi kubbaa kun deemaa turetti mormii biraan achitti deemsifamaa ture kan jedhu karaa adda addaan ni dhaga'ama. Sunis warri mormii kaasu akkuma biyya keessaa dhaga'amu dhiibbaa mootummaan wayyaanee hawaasa musliimaa irraan ga'aa jiru wajjin hidhata qaba kan jedhu ni jira. Kun hagam dhugaadha? Amma mormiin asiitii ka'ee suni amma kaan karaa siyaasaa amma fakkeenyaaf mormi adda bilisummaa Oromootu jira. Kaanillee warri caamsaa torbaa warri alaabaa saayinsii jedhusanii kan yoo magariisaa fi diimaa qabu san warri hordofan kaan dhimma sabaatti san faana illee warra deeggaran ture isaanillee hin ba'anii hin mul'anne fi amma adda bilisummaa Oromoo akka siyaasaatti warra mormuutu achitti argame inni biraan immoo warra dhiibbaa mootummaan amma amantaa keessumaa uummata musliimaa irratti gochaa jiru isaan sana irratti isaanillee tiisartii maxxansiisa kiristoonni keenya haa hiikamanii nuyi justice yookaan immoo mirga wabii marsanii barbaanna jedhaniiti isaanillee asii bahaa turan isaan turanii jechuudha. Akka deeggarsaatti garuu maaliif yeroo gariin Itoophiyaa kun yeroo waa godhani asiiti yeroo asiiti isaan kun akkuma deeggarutti yeroo waa aksinii agarsiisanii miidiyaa attention argatanii kanaaf jecha akkasi ture jechuudha isaan dhimma miira turan. Mee xumura irratti dhaamsa dabarfachuu barbaaddu yoo qabaatte si kennine gaaffiif deebii keenya kana gudunfina. Ani dhaamsa ani qabu ummata Oromoo bal'aa keessumaayyuu ka biyya keessa jiru miti kan ala jiru bira rakkini jiru ummanni ala jiru akka ummata amma Oromoo South Africa jiru kanaaf waliin ta'ee wanta olola namoonni adda addaa namoonni tokkee fi murni adda addaa tiree haasa'u dhiisne kallattii qabsoo bilisummaa Oromoo fiixaan baasuu danda'u sirriisaa hubannee akka jala hiriirree waliin gaaffii uummata keenyaa dhiibbaa nurra jiru dhiibbaa hawaasa uummanni Oromoo hagamtu barumsa isaa dhabee jira hagamtu gaaffii kanaaf jecha mana hidhaa wayyaanee keessa jira biyyoota adda addaatti baqatamaa jira kanaatiif jechanii olola oofuu dhiisnee kallattii qabsoo bilisummaa Oromoo jalatti hiriirreetiin wanta nurra jiru kana addunyaaf akka ibsinu immoo qabsoo bilisummaa Oromoo karaatti deeggaruu dandeenyu karaatti gabrummaan irra jiru kana umurii isaa gabaabsinee karaatti bilisummaa keenya argachuu dandeenyu irratti akka hojjechuu qabnuun dhaamsa qaba. Kanaaf uummanni Oromoo ala jiru Oromoo ta'ee kan qabsoon kun kan waa'een Oromummaan hin ilaallanne jiru kaan immoo adda baafadha maal jechuu wanti hin jiru jechuudha. Yani uummata Oromoo fi maalan qabsoo kana keessaa gahee nani qabu maal sanarraa eegaman maalin jechuu qabata jedhu sana of gaafachuutu nurra jira jechuudha. Nama dhaggeeffachuu ta'uu hin taane itti dhiyaannee ofii keessa gallee akka waan qabnu hundumaan akka qabsoofnuun dhaamsa dhaammadha jechuudha. Uummata Oromoo ala jiru kan biyya keessa jiruutiinis waraana bilisummaa Oromootiinis haga dhumaatti nu jirru isaan faana gama dandeenyu hundumaan akka deeggarru akka waliin dhaabbannu dhaamsa qaba. Kanaatiif jabaadhaa waliin jabaannaan jira. Ayyee boondumaa fufaa yaada nu laatteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddisnee si galatoomfanna.